birrii 130 jedhaati qabadha magaraja wajjiniin jechuudha. Gatii magarajaa fi soofaa ittiin binnee isin charcharuutiin dhufe baay'een keessan gatii isaa nutti himi gatii sirrii jettanii akkasiin eeggachaa jirtanii isiniyyuu beektu. Ani gatii sirrii masinitti hima. Sababni isaa annaggaadee miti ittiin dabalurraan qannasu akkuma isin amma gatii isaa bartanii deemtanii bitachuudhaaf fedhii qabdan kan anis immoo akkasuma deemeetiin gabaarraa bitee jechuudha. Kanaaf gatuma sirriin isinitti hima. Garuu gabaan har'aaf kaleessa akka tokko hin taane asumarraan beekuu qabdu. Diizaayinillee yoo ta'e kan isin filattanii barbaaddan bakka tokko dhaabbatee isin eega malee gatiin akka bakka tokko hin dhaabbanne tarii qannasu tarii immoo dabaluu danda'a. Kana nama isinitti himuuf jiru kanarraa jechuudha. Innaa isa kana isin qabadhee dhufeetiin jira. Akkam jirtu nagaa keessan xumuruuf yeroo meeqa akkanatti deebi'e viidiyoo daqiiqaa 5 hojjechuuf sa'aatiin qabu. Keessattuu gabaan sa'aatii misaarratti baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Hagan danda'e daddafee dubbachuuf isin ibsuu yaala. Yeroo baay'ee sagalee itti viidiyoo keenya irratti sagalee koos immoo olumatti harkisa olumatti dabaluu yaala. Utaalonni illee naqabee bakka utaalonni iyyaana godhate maal akkan godhin beeku narraa bada natti deebi'e narraa bada na daffannee jira ammallee hagas maraa sagaleen koo qulqullinaan qabu. Innaa gamanumaan gara ajandaa soofaatti isinii darba. Jalqabarratti wanti isin beekuu qabdan waan tokko waan meeshaa mana keessaa ta'e keessumaa waan gurguddaa kana meeshaa mana keessaa kan bittanidha yoo ta'e waanuma xiraatii kwaalitii qabu bitaa birriinsaa waan barbaade haa ta'u. Maaliif hamma ji'aan ji'a 5 ji'a 6 waggaatiin maaliin jijjiirtan waanuma qubna gara qabu waanuma qulqullina qabu yoo bittan bareeda malee adeemsa keessa sana jijjiiruu asaaddasuun akkamittiin akka inni intinaa nama gatu kisaara hamman jedhamne keessa nama galcha. Innaa isa kana beekuu qabdu. Gara soofaatti isin darbe immoo soofaan 35 hamma 100 isaa olitti jira. 35 irraa ka'ee jechuudha. Isaa 35 gadi 25 18 minaamin inni jedhamu jira garuu isarra haasa'uu hin barbaadu. Isinumtu akkasumatti beektu waan ta'eef garuu 35 haga 50tti yoo isinitti hime soofaan amma gabaarra jiru 35 haga 50tti yoo isinitti hime teebilii qaba. Irri isaa baay'ee bareeda. Barbaadan afuriin akkan keenyaa kana jechuudha. Afuriin barbaadan L shapeedhaan diizaayinii barbaadanitti hojjetame miidhagee 35 haga 45 50 inni jedhamu kun kana jidduun jira teebilii faan isin immoo achi teessanii yeroo argitan suuraa irratti yeroo isinitti mul'atu baay'ee nama hawwata baay'ee bareeda. Soofaa sana gaafa bittan soofaan sun yoo baay'ate waggaa tokko caalaa isinin tajaajilu. Maaliif orjinaala miti. Soofaan inni durii birrii 40 50 iyyuu hin galle iyyeenya jechuudha. Waggaa kana keessatti bubbutee soofaatti 35 inni bitamu baay'ee bareeda ture dura jechuudha. Dura amma garuu soofaan 35 haga 45 50tti bitamu waanuma tokko xiqqimii hin qabu. Waanuma tokko jechuudha. Sinatti teessanii teebilii waan qabuuf waliin bareeda irri isaa caccalaqqisee miidhaga. Garuu sun ji'a 5 yoo baay'ate ta'e ji'a 6 teessu isa booda keessa dubuqa mana keessa farafaramee baqa firaashii ciccitee teeriinsaa gadi jige fakkaata jechuudha. Kun immoo waggaatti jijjiiruun gatii salphaatiin hin galu waan ta'eef isin hin fayyadu inni kun. Taanaan anuma ta'e haa ta'uuti waanuma gatiinsaa ol bahaa ta'e waan kwaalitii qabu diizaayinii barbaadanii filattanii isa kanatoo bittanii umurii keessan guutuu isinitti ta'a. Soofaan nuti kanaan dura mana kanaa baasni argitaniittu. Otoo qottootiin kuttanii hin citu soofichi. Tureera garuu erga bitamee waggaa 3 waliin taateenna. Garuu gammeen bitee mana kaa'e malee ofiisaa gala mana keessa yoo baay'ate tokkumarra taa'aa galgalaroo seenu isa booda irraa baqqa namni irra hin teenye jechuudha. Malee soofaan sun baay'ee orjinaala ture. Akka yeroo sanaatti birrii 45 kan inni mana ga'e soofaan sun jechuudha. 45. Ammayyuu soofaan sun isuma har'a gadi baasnee kanayyuu umurii waggaa 20 jiraata. Namni soofaa sana bitate jechuudha. Mana isaa keessa uuma baasaa jibbee gadi baase malee. Soofaan gatii qallaalii yookaan gatii gadhaanaatiin bitamee umurii dheeraa qabu dur hafe. Dura. Amma garuu inni irra keessatti carqii waan meeqa godhanii caccalaqqisiisanii teebilii isaa kana dheettan teebilii isaa qeensaan akkas yoo xixxan hin fottoqa.
qeensa keessanitti jechuudha. Kanaaf isa kana of eeggadha. 35 haga 50 jidduu kan jiru waanuma tokko isiniin fayyadu. Waan qulqullina qabu bitatanii mana keessanitti ol galfattanii as gahanii immoo waan akkasii kana gadi yaasuun akkamittiin akka inni nama cinqu. Birriin illee hin jiru. Keessa darbee immoo birriin sanattiin bitattan sanattiin sochoostan hin jiru jechuudha. Gara kan keenyaatti yoon isin darbu immoo soofaan keenya kan dura mana bayii argitaniittu ani soofaa isaas jibbee bifa isaas jibbee toon taane guddina isaa mana wajjin deemuu diduu isaatu soofaan sun akka inni manaa bahu irratti xiyyeeffadhe amma bahee jira. Yaa akkuma argitan soofaan keenya kana fakkaata. Baay'een keessan diizaayinii amma moodelii ammatti inni soofaan hojjetamaa jiruudhaan bareeda jettanii turtanii. Anis immoo kanuma kana ni barbaadu. Durasii ollaan irratti kana ilaalaa ture filannoo makooti jechuudha. Guutummaa guutuutti filannoo makooti. Magaarrajaas immoo yeroo manni ijaaramu magaarrajaan itti safaramee hin hojjechiifamne sinin jedheen ture. Ammas irra deebi innaa magaarrajaa kana sirreessuudhaaf xiraatiyan hin goone hin jiru. Binnaan jijjiirraan as bunnaan achi bunnaan waan meeqa goona ta'uu dide bakka ta'uu dide jennaani bakka murteessinee soofaas akka jijjiirru magaarrajaas immoo safarsiisnee akka hojjechiisnu erga xumurree booda akkuma argitan magaarrajaan itti safarameetu diizaayinii fi kalarii barbaanneen kan inni hojjetame. Magaarrajaan kun guutummaa guutuutti gatiin sammii qafixee yoo jettan birrii 30,000 gatiin magaarrajaa jechuudha. Magaarrajaan keenya gatiin isaa birrii 30,000 gabarii isaa wajjiniin jechuudha. Achitti deemtaniitu nuti Finfinneetti hojjechiisnee as hin jiru. Bakka 2-3tti kanan argi hin beekanis immoo jechuudha. Hooletallee akkasuma. Kanaaf nuti Finfinnee deemnee kan kanaan olis jira. Kan meetirri tokko birrii 3,000, 4,000, 5,000 fi isaa ol meetirri tokkittiin jechuudha. Innaa nuti immoo kan humni keenya dandeef kan barbaannu fi kalarii barbaannu magaarrajaan kun meetirri tokko birrii 1,700 jechuudha. Kan keenya irra keessaa bichaan birrii 1,700 maaliif galagalchee isinitti agarsiisu kaameraa isinitti agarsiisa. Gabariin isaas kam akka ta'e irrisaas immoo kamtuu dabalee kamtuu qannasee kan jedhu isinillee ilaaltu. Akkuma argitan diizaayiniin ittiin hodhamee isa kana kunooti jechuudha. Kuni kan ammaati. Faashiniidha. Kunoo diizaayinii isaa isa kana fakkaata akkamittiin akka inni hodhame. Carqiin isaa immoo kana jechuudha. Kunooti kana filannee nuti. Jalli isaa immoo kunoo isa kanadha. Gabariin isaa. Kunoo kanadha gabariin isaa. Yoo barbaaddan akkas butachuu dandeessu. Yoo harka tokkoon kaameraan qabeera malee akkas butuu dandeessu. Barbaaddan fannisuu, barbaaddan rarraasuu dandeessu jechuudha. Kunoo argitanii kunoo akka kanaatti hodhamee yoo barbaaddan shabashabuu maal gochuu dandeessu. Akka kanaati kan barreessa guddaa fi kan maskootiiti. Kan nuti hojjechiisne kunoo kan barreessa guddaaf kan maskootiidha. Gaayis maal akkan jedhees akkan ga'e dhaabbadhe hin beeku. Walumaa galasaatti soofaan keenya birrii 87,000 jechuudha kan inni mana ga'e. Kana yeroon siniin jedhu gatiin ittiin bitame gatii birrii 80,000. Ani akkasitti yaanne. Anu hamma kanaan bitamu amma kana gaa jedhee yaanne garuu argatee homaa gochuun hin danda'amu. 80,000 jechuudha gatiinsa kan ittiin bitame. Kan ittiin fe'ame immoo 7,000. Asii miti kan bitame Finfinneetii dhufe waan ta'eef 7,000. Yeroo ammaa kana kan nama miidhu tokko intinaadha tiraanspoortii gatii fe'isaa jechuudha. Hunkaani meeshaa akkasii kana fuutanii bakka irraa bakkatti geessuu miti tiraanspoortiin nama tokkoyyuu namni akkatti deemuudhaaf jechuudha. Isa kanatu baay'ee ulfaata. Innaa walumaa galasaatti soofaan gatii fe'isaa ittiin as ga'e wajjin birrii 87,000 90,000 ta'u 3,000 hir'u jechuudha. Innaa soofaan magaarrajaan 30,000 isiniin jedheera mitiire walumaa galasaatti 38 120 130 ta'u 3,000 hir'u jechuudha. 100 fi
digdamii torbanatti fakkaatanii jira. Soofaa yeroo 87 ta'u magaalajaa yeroo 30. Guys, walumaa galatti birrii 130 jedhaatii qabadha magaalajaa wajjiniin jechuudha. Magaalajaan immoo kan qannasuus jira. Kan dabalus immoo jira. Akkuma filannoo fi dandeettii keessaniiti. Sanii galee garuu gatiif jettanii waan taane yoo mana keessanitti urgurreettan ta'e booda sana sirreessuun waan biraa galaana biraa nama daaksisaa jechuudha. Kanaaf isa kanallee itti yaada. Soofaan keenya tizaaziidhaan hojjetame malee dhandheema isuma argine fidannee dhufne osoo hin taane dura laale diizaayinii erga filannee booda gammeetu deemee ajaje isa booda yeroo gabaabaa keessatti nu qaqqabsiisanii gatiin isaa 80 ta'ee fe'isa isaa wajjiniitiin 787 ta'ee magaalajaan keenyas immoo magaalajaa yoo deemtan markaatoo deemtanii filattanii achumatti isinii kennu. Achuma teessanii jechuudha. Markaatoo bichaa immoo miti nuti Finfinnee waan nutti dhiyaatuuf bakka biraa naannoo jirtanii naannoo isinitti dhiyaatu diizaayinii barbaadan geessitanii isinii hojjechuu danda'u jechuudha. Gatii gadhaanaatiinis ta'e gatii kan dabalus ta'e akkaataa filannoo keessaniif diizaayinii yookaan moodelii manni keessan itti ijaarameedhaan argachuuti dandeessu jechuudha. Yeenee mana kana keessaa sirreessuun wanti natti ulfaate soofaaf magaalajaa ture. Soofaan magaalajaa sirreessuun baay'ee tokko yeroo natti fudhate naa dhufuullee didee kisaaraa keessallee kan nagashe jedhu magaalajaa jechuudha. Soofaan manuma ta'a akkasumatti mana teenyee wal gaarreeffanna malee soofaarra wanti hin jijjiiran jiru guutummaa guutuutti manaa gadi bahee inni sun gurguramee akka jijjiiramu murteessee ofii koof amansiisee jira. Gammeen garuu akka inni nama mormaa ture isinitti meera. Magaalajaa immoo bitee jennaan maal goonaan bakka tokko manaa dhufuu dide jechuudha. Annaa mana kana keessaas ani sirreessuudhaaf jedhee kan na rakkise soofaaf magaalajaadha. Kanaaf isin immoo itti yaaddaniitu hojjetachuu qabdu. Akka dandeettii keessanitti jira wanti hundumtuu bakka waan qilxiffi kan jedhe kwaalitii kan guys walumaa galatti birrii 130 jedhaatii qabadha magaalajaa wajjiniin jechuudha. Magaalajaan immoo kan qannasuus jira. Kan dabalus immoo jira. Akkuma filannoo fi dandeettii keessaniiti. Sanii galee garuu gatiif jettanii waan taane yoo mana keessanitti urgurreettan ta'e booda sana sirreessuun waan biraa galaana biraa nama daaksisaa jechuudha. Kanaaf isa kanallee itti yaada. Soofaan keenya tizaaziidhaan hojjetame malee dhandheema isuma argine fidannee dhufne osoo hin taane dura laale diizaayinii erga filannee booda gammeetu deemee ajaje isa booda yeroo gabaabaa keessatti nu qaqqabsiisanii gatiin isaa 80 ta'ee fe'isa isaa wajjiniitiin 787 ta'ee magaalajaan keenyas immoo magaalajaa yoo deemtan markaatoo deemtanii filattanii achumatti isinii kennu. Achuma teessanii jechuudha. Markaatoo bichaa immoo miti nuti Finfinnee waan nutti dhiyaatuuf bakka biraa naannoo jirtanii naannoo isinitti dhiyaatu diizaayinii barbaadan geessitanii isinii hojjechuu danda'u jechuudha. Gatii gadhaanaatiinis ta'e gatii kan dabalus ta'e akkaataa filannoo keessaniif diizaayinii yookaan moodelii manni keessan itti ijaarameedhaan argachuuti dandeessu jechuudha. Yeenee mana kana keessaa sirreessuun wanti natti ulfaate soofaaf magaalajaa ture. Soofaan magaalajaa sirreessuun baay'ee tokko yeroo natti fudhate naa dhufuullee didee kisaaraa keessallee kan nagashe jedhu magaalajaa jechuudha. Soofaan manuma ta'a akkasumatti mana teenyee wal gaarreeffanna malee soofaarra wanti hin jijjiiran jiru guutummaa guutuutti manaa gadi bahee inni sun gurguramee akka jijjiiramu murteessee ofii koof amansiisee jira. Gammeen garuu akka inni nama mormaa ture isinitti meera. Magaalajaa immoo bitee jennaan maal goonaan bakka tokko manaa dhufuu dide jechuudha. Annaa mana kana keessaas ani sirreessuudhaaf jedhee kan na rakkise soofaaf magaalajaadha. Kanaaf isin immoo itti yaaddaniitu hojjetachuu qabdu. Akka dandeettii keessanitti jira wanti hundumtuu bakka waan qilxiffi kan jedhe kwaalitii kan qabu. Guys kana fakkaata walumaa galasaatti 130 keessa nu galchee sarpiraayizii nu godhee jira. Kana jechuun otoo teebilii binneerra ta'ee teebilii faana immoo biyaansi gara 50tti numa deema. Teebiliin qofa isaatti illee wittiidha. Soofaa wajjiniinis immoo yeroo walitti dhufu akkuma meeshaa isaatti gatiin ni dabala waan ta'eef isin immoo barbaadan akkuma keenya kana soofaa bichaa bitattanii soofaa bichaatti qofaatti bitattanii teebilii kan soofaa immoo kan TV stand jettanii kan nyaata irratti nyaatan jettanii
walitti qabdanii bakka tokkotti mana mukaatti biffeellee jettanii walitti ajachiistanii diizaayina barbaadanii hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Jabina isaafis immoo waan hundumaaf adagaa kan danda'u isa mana mukaatti ofii qofaatti ajajame hojjechiifamu ture. Soofaa wajjinis immoo kan gatiinsaa gadi bu'aates akkuma gadi bu'iinsa isaatti, kan gatiinsaa ofirii ta'es immoo akkuma isaatti argachuu dandeessu. Kara lamaaniinuu ni argama. Innaa akkasii isiniin jedhaa otoo hin bitiin. Duraroo karoorsitan manni koo akkamii, bal'inni isaa akkamii, dheerinni isaa akkamii, sheeppiitu irraa bareedamoo, kantu irraa bareedamoo, magaaraja akkamii na barbaachisa, kaleerri isaa wajjiniin amma otoo gara sanatti hin darbinidha kan isin filattanitti galtanii jechuudha. Nuti yeroo dura gamiin mana ijaaru ni manatti galu hin beeku, inni jireenya isaa jiraata, ani jireenya koo hin jiraadha jechuun kaa Orfaana jiraannaa manni keenya isaa jallatu achaa jallatu kana barbaachisan sunaa galu kunaa bahu wanti waliin haasofnu hin jiru. Normaali akkasumatti gama haasofna malee jechuudha. Otoo akkammaa kana ta'e rusicha walii gallee soofaa kanatu galuu qabaa magaala sana akkasitti barbaachisa manaamni jennee tutti deemna ture. Yeroo sana kun hin turre kanatu xiqqoo ishee soofaa sana wajjin illee chaalenjii nu godhe magaarajaallee akkas godhe jechuudha. Soofaan inni bite garuu yeroo inni bite sanaatti baay'ee filatamaa soofaa baay'ee jaallatamaa ture. Warri safara kana maal jedhani yeroo inni soofaa sana galche soofaan sun baay'ee bareeda mana isaa bichaatti gale soofaan suni gatii isaallee namni danda'e hin bitu. Ammallee soofaa kana gatii namni danda'e hin bitu. Mana xiqqoo keessatti illee hin ta'u. Nama mana luukii 80 ga'ibbaatti ijaare mana bal'aa keessatti baay'ee bareedaadhaan akkasittiin haasaa jiru jechuudha. Kanas ta'e sana soofaa sana shanyaanii jirra. Kan biraan galee jira. Sinis immoo jaallattanii jirtu. Nuti baay'ee nutti tolee mana keenya wajjin wal fudhatee magaarajaa wajjiniitiin walitti ta'eetu jira. Saayizii tokko seentii tokko walii dandarbiini adeemsa keessa immoo sirreessee waan jiru walumaan ilaalaa deemna. Akkasiniin jedha walumaa gala isaa gatii soofaa fi magaarajaa sinii himeetiin jira jechuudha. Dhageessaniitu laayikii gochuu inda gatiina. Gaafa isin na gaafattan hundaa ofii koo yoon bira ga'u. Kan isin na gaafattan bituu hin danda'a bira ga'uu hin danda'a jedhetti yaadeen qabatamaa isaa akkaachisinii gochaa ture. Har'as akkasii boollee akkasumaan itti fufa. Ammaaf immoo gammana sirreessinaa barri haaraan dhufaa jira. Fataa goonee isinuma waliin dabarsinaa jechuudha. Isinis immoo ogummaa qabdan mana keessatti meeshaa akkamitti akka sirreessan eessa akka kaa'an tokkoffaa an akkan barbaadetti hin kaawwadhamite. Inni itti aanu immoo namni beekumsa wal caala. Waan tokko irratti jira miti jedhee koomenti irratti na gorsuu kanas kaa'icha kaayinaan jechuu dandeessu. Rakkoon qabu yaada keessa naaf fudhannati tola. Akkasuma immoo teebilii nyaataa kana diimaadha. Yeroo sana bifa isaanuma filate inni kun iyyeenya hojjetame. Yeroo iyyeenyuma kana hojjetame innaa bifa isaanatu filate yeroo sanatti amma immoo mana wajjin wal fakkeessii soofaan adii, teebiliin soofaa adii, teebiliin kan TV baatu adiidha. Inni sun diimate waan ta'eef sana addeessii jettan. Yoo akkasitti taa'es nan dabbaru anaani nati tolanni qofa isaatti diizaayinii kan biraa waan ta'eef yoo ta'u baatee shumadeessa keessa qalamii isaa jijjiiruu hin danda'e yaada ammaaf garuu cinqiin qabu cinqiin ani qabu soofaa sana ture sun narraa darbee kan biraa seenee jira. Innaa akkasii viidiyoo isinitti dheeressu pilis laayikii godha sabiskiraayibara gochaa jirtan galatoomaa ulfaadha ammas nurraa nan bifatiina fuulduratti dafallis gokkuma soddoma walumaan galla kana gochuun immoo isiniif baay'ee salphaadha. Yaada keessan hasaaba saayitii keessan warri jajjabeessan nu kabajan nu jaallattan nu eeggattanii isin eegaa jirra hin turiinaan buliinaan hin jettan galatoomaa isiniin jechuutiin barbaada. Hagan deebi'ee dhufutti nagaa ta'a baay'ee.